Obboloota kun baay'een keessan TikTok akkaawuntii akka qabdan nan beekaa. Dhugumattuu TikTok akkaawuntii isin qabdan kun maallaqa hojjechuu ni danda'a kan jedhu gaaffiidha. Egaati TikTokiin biyya keenya keessatti yeroo dhiyoon asitti akkuma YouTube'ii viewdhaan maallaqa kaffaluu eegalee jira jechuudha. Akkuma beekamu biyya keenya keessatti YouTube'ii maallaqa kaffaluu danda'u yookiis immoo YouTube'ii maallaqa hojjechuu danda'u banachuuf lookeeshinii keenya biyya kan biraarra keenyatti kan banannu. Akkuma san TikTok illee lookeeshinii jijjiirree TikTokii internationally maallaqa hojjechuu danda'u banachuu ni dandeenya jechuudha. Akkuma beekamu TikTok irraa viewun haala baay'ee salphaa ta'een argama. View keenya kana maallaqatti jijjiiruuf kanaan dura haalli ture biyyoota TikTokiin kallattiidhaan viewdhaan kaffalu keessa ta'uu qabna turre jechuudha. Amma garuu akkuma YouTube lookeeshinii keenya biyyoota sanarra keewwachuudhaan TikTokii maallaqa viewdhaan kaffaluu danda'u banachuu dandeenya jechuudha. Egaati TikTok akkaawuntii internationally ta'e maallaqa haala kanaan hojjechuu danda'u kamitti banachuu akka dandeessan tokko lamaan isinitti argisiisa. Channelii kiyya kanaaf haaraa yoo taatan asumaan subscribe gochuun maatii akka taatan akkasumallee like gochuun commentii keessatti yaada keessan akkanaaf qooddan asumaan isin gaafadhaa. Kallattiimaan akkamittiin akka banachuu dandeessan waliin ilaallaa na wajjiniin tura. Connectionii isin keessa jirtan purii yoo ta'e viidiyoon yeroo baay'ee qulqullaa'ee isinitti mul'achuu dhiisuu waan danda'uuf rakkoo kana furuudhaaf kallattiimaan viidiyoo ilaalaa jirtan irra gaafa al takka cuqqaasitan harka mirgaa gara oliitiin mallattoon seetingii ni jira. Mallattoo seetingii sanarra al takka kiliik eegga gootaniin booddee kallattiimaan quality ka jedhu ni jira. Quality ka jedhu kanarra al takka kiliik gootu san booddee advanced kan jedhu gara gadiin jira. Sanarra al takka kiliik gootu san booddee 360p ka jedhu kanarra yoo kiliik gootan viidiyoo isin ilaaltan quality bareedaan isinitti mul'ata. Waan takka illee osoo miis hin godhin kallattiimaan rakkina tokko malee barnoota kana haalaan hordofuu dandeessu. Kanatti dabalatee barnoota YouTube wajjin wal qabatu akkasuma barnoota TikTokii akkasuma barnoota hojii online argachuudhaaf kallattiimaan YouTube irra seenuudhaan e-media jettanii akkasittiin barreessitu. Akkasittiin akkaawuntii koo gaafa isinii fidu kallattiimaan akkaawuntii sanarraa al takka kiliik gootu. Al takka eegga kiliik gootaniin booddee fuula YouTube akkaawuntii kootii akkasitti isinii fidaa jechuudha. Kallattiimaan playlist kan jettu kanarraa al takka kiliik gootu. Kallattiimaan haala qindaa'aa ta'een barnoota TikTokii afaan Oromootiin, barnoota YouTube afaan Oromootiin, barnoota hojii online afaan Oromootiin akkasumallee barnoota kan biroo argachuu dandeessu bifa qindaa'een jechuudha. Amma gaawwanni isin gochuu qabdan jalqabatti warri appilikeeshinii TikTokii kana moobaayilii keessanirraa hin qabne Play Storeedhaa buufachuu dandeessu jechuudha. Play Storeen kana TikTok jettanii gaafa barreessitan isinii dhufa laayitiidhaan jira. TikTok normaalii buufachuu qabdu jechuudha. Na fiicharii hedduu kan qabu san waan ta'eef kana jechuudha. Daawunlood godhee waan jiruuf appilikeeshinii kana fakkaata jechuudha. Namoonni biiliyoona 1+ kan ta'u aappii kana daawunlood godhanii jiru jechuudha. Kanaaf egaa namarraa illee fudhachuu dandeessu. Kanaaf gara dhimma keenyaatti daayireektilii haa dabarru. San booda TikTokii kana irra kiliik hin godha. Amma akkaawuntii internationally banuuf deemaa jira jechuudha. Adda akkasittiin isinii dhudhuufu. San booddee maal gochuu qabdu asirra kan jirtu profile ishee jettu irraa tuqxu. Kana dura qabaachuu dandeessu, qabaachuu dhabuu dandeessu. Wanni isin gochuu qabdanii san booda profile ka jedhu kanarra tuqxu. Akkaawuntii kana kan duraan hin qabudha. Na san booddee as kanarra mataa dura akkaawuntii keessanirra al takka cuqaastu jechuudha. San booddee akka gootaniin booddee akkaawuntii kan biraa yoo kanaan dura qabaattan akkasittiin isinii fidaa add akkaawuntii kan jedhurra tuqxu. Yoo kanaan dura akkaawuntii tokko yoo hin qabdan ta'ee add akkaawuntii kana bichaa dhufaa jechuudha. Innaa san booddee add akkaawuntii kan jedhurra kiliik goona. Egaa kiliik goone booddee dhabiisi guddaan inni ijoof olaanaan bakka kanatti jechuudha. Innaa as biratti poonii keessaniin yookiin imeelii keessaniin join godhaa jedha. Mindonoo kan biraan feesbuukiidhaan googiliidhaan jedha. Innaa asitti dhabiisi guddaan jechuudha. Asirratti waan isin gochuu qabdanii lookeeshinii Itoophiyaa ishee jettu kanarra al takka kiliik gooneetuti lookeeshinii kana jijjiiruu qabna jechuudha. Gara maaliitti jijjiiruu qabna? Gara United Kingdom yookiis immoo France beektu jedhee yaada biyyoota 7 keessatti TikTokiin kaffalu jechuudha. Biyyoota kana akka USA, Germany, Italy, UK, France, Brazil. USA'n alatti biyyoota jiran biyyoota barbaadan yoo filachuu dandeessu. Ammaaf UK hin filadhaa jechuudha. UK hin filadhaa. USA maaliif hin filatinaa isiniin jedhee TikTokii wajjiniin TikTokiin kan warra China waan ta'eef yeroo darbe yoo cufanii turanii badaa walii galtee hin qabanii jechuudha. Kanaaf wanni ta'u waan hin beekamneef kanaaf United State'n godinaa kompleksii wannoonni adda addaa sin fees gochuu danda'u waan ta'eef kanaaf United Kingdom akka goonee filannee jirra.
eegga filannee lokeeshiniin keenya United Kingdom ta'ee jira jechuudha. Asitti login jechuun akkaawuntii yoo qabaattan kanaan duraati. Garuu nuyi akkaawuntii haaraa create gochuuf deemaa waan jirruu fi maal gochuu qabna? Continue with Google kan jedhu kanarra tuquu qabna jechuudha. Continue with Google kan jedhu kanarra tuqna. Emailii kanaan dura qabdan hundumaa isiniif fida jechuudha. Waan isin gochuu qabdan asirratti akkaawuntiin kun akkaawuntii seera qabeessa maallaqa hojjechuu danda'u banaa jirra waan ta'eef emailii kanaan dura wantoota kan biraattiin login gochaa turtan fayyadamuu qabdan emailii haaraa fayyadamuu qabdu. Akkamittiin emailii sanallee create akka goonu isinitti hima. Add account kan jedhu kanarra al takka click goona. Eega add account kanarra click goone akkasittiin search godhee nu fida jechuudha. Yoo ashaaraa keenya nu gaafata ashaaraa keenya patternii keenya yookiin ashaaraa keenya galchina ayyama keenya nu gaafata jechuudha. Gara sanatti seenuudhaaf san booddee akkasitti search godhee isinii fida. Yoo connectioniin keessan puurii ta'e xiqqoo turuu danda'a eeguu qabdu. Akkasittiin nuuf fidee jira jechuudha. Asitti emailii itti amantaa yoo qabaattan emailii keessan asitti galchachuu dandeessu. Amma garuu emailii haaraa seera qabeessa click godhee isinitti argisiisa. Asitti create account kan jedhu irra click godhee san booddee for my personal use kan jedhu kanarra click goone jechuudha. San booddee search godhee nu fida. Maqaa emailii keessanii itti baasattu waan barbaadan itti baafachuu dandeessu jechuudha. Immoo ani kan maqaa koo itti baafachaa jira jechuudha. Kan barbaadan itti baafachuu dandeessu isini. San booddee wanna ID national ID keessan irra jiru fayyadamuu qabdu. Dogoggoruu qabdan jechuudha. Inna maaliif booddee verification irratti waan isin rakkisuuf dirqama bara dhaloota keessanii maal ka jedhu hundasaa isa national ID keessan irra jiru fayyadamuu qabdu jechuudha. Bara keessan gaafa guuttan umurii waggaa 18 ol ta'uu qabdu jechuudha. Sana guutuu qabdu sanaa gaditti yoo kan guuttan ta'ee fiisharii isin dhorkatu waan qabuuf jechuudha. Kanaaf eega waan dhumaa guuttanii booddee next jenna. Next eega jenneen booddee kallattiidhaan search godhee nu fidaa jira jechuudha. Connectioniin keessan purii yoo ta'e xiqqoo lafarraa harkifachuu danda'a eeguu qabdu jechuudha. San booddee naaf fidee jira jechuudha. Amma akkasittiin filannoo akkasii naaf fidee jira jechuudha. Yoo barbaadan immoo kan mataa keessanii create gochuu dandeessu. Aan isa jalqaba irratti naaf fideen fayyadama. San booddee next jedha. Tokko kee filattu jechuudha. San booddee next eega jenneen booddee passwordii itti akka galchannu nu fida. Passwordii baay'ee strong ta'e galchachuu qabdu jechuudha. Passwordii keessan kana barreessattanii kaa'achuu qabdu. Emailii keessan kana bara dhaloota keessanii maal keessan barreessattanii kaa'achuu qabdu jechuudha. Booddee akkaawuntiin keessan haakii yoo sun jalaa ta'e carraa ittiin deeffachuu masfartii gaafataman keessaa warra tokko waan ta'aniif emailii keessan passwordii emailii keessanii wantoota kana save godhachuu qabdu jechuudha. Passwordii strong ta'e fayyadamuu qabdu jechuudha. Kallattiidhaan amma emailii keenya create goonee finneerraa agree ka jedhurra click godha. Agree ka jedhurra click godheen jira jechuudha. Amma kallattiidhaan emailii keenya create goonee jirra jechuudha. Emailii keenya create goonee jirra. Emailii amma create goone kana fayyadamna. Emailii amma create goone kana immoo akkamittiin verify gochuu akka qabnu isinittiin hima booda jechuudha. When is your birthday amma na gaafatee jira jechuudha. Kanaaf birthday keessan asitti itti guutuu qabdu jechuudha. Birthday keessan achirratti itti guuttan asirratti guutuu qabdu jechuudha. San booddee next jenna jechuudha. Nickname nu gaafachaa jira. Nickname yoo barbaadan skip gochuu dandeessu, yoo barbaadan immoo itti baafachuu dandeessu. Nickname koo kanallee barreeffachuu qabdu jechuudha. Dogoggora akka hin uumamnetti nickname koo itti baafadheen jira. San booddee click godha. Yoo barbaadan immoo skip gochuu dandeessu. Kun optionalidha jechuudha. Dhiisuus dandeessu. Optionalii jechuun dhiisuus dandeessu, annoo ta'uus dandeessu jechuudha. Akkuma asitti argitan kana akkaawuntiin keenya banamee jira jechuudha. Amma gaa akkaawuntii keenya irra seenna. Akkaawuntiin kun banameera.
Eega banameen booddee followerii 0 qaba. Followeriin qabu. Nicknamein koo jijjiirrachuu dandeessu kana barbaaddanii amma kallattiidhaan asirra seenee bakka tuqaa 3 jirtu kana bakka tuqaa 3 jirtu irra seenee maal jijjiirama akkamii akka jiru isinitti argisiisa jechuudha. Creator Tools kan jedhu kanarraa al takka kilik godhee waan jiru garaagarummaa jiru isinitti argisiisa jechuudha. Akkuma asirratti argitanii garaagarummaa guddaatu gidduu isaa jira jechuudha. Kan keenya irratti subscriptioniin kun hin jira. TikTok Shop Sellerii kan jedhu asirratti jira. Inni guddaaf olaanaan kun Creator Rewards Program kan jedhudha jechuudha. Viewdhaan nuu kaffalaa jechuudha. Biyyoota 7 jiran kana keessatti viiyoon keenya yoo ilaalame viewdhaan nuu kaffalaa jechuudha. Kana bichaa mini Creator Marketplace work with artistii wajjiniin hojjettanii maallaqa argachuu jechuudha. Yeroo sirba wayii baasan isaan promote gochuudhaaf sanarratti kaffaltii kaffalamudha jechuudha. Leave incentive leave seenuudhaani na kun hin jiru jechuudha. Wannoonni kun akkaawuntii isa normaalii irra hin jiru. Akkam akka ta'ee waan jiru hundumaa adda baasnee hubachuudhaaf immoo kallattiimaan akkaawuntii koo isa biyya keessa seenee isinitti argisiisu profile san booddee akkaawuntii isa jalqabaatti deebinee isinitti argisiisa. Akkaawuntii isa jalqabaa kanarratti jechuudha. Inna differensi gidduu isaa jiru asumaan ilaaluu dandeessu isiniyyuu. Amma kallattiimaan akkaawuntii koo isa jalqabaatti dhufee jira. As bakka kana tuqee isinitti argisiisa jechuudha. Creator Tools al takka kilik godhee waan jiru waliin ilaallaa jechuudha. Differensi gidduu isaa jiru jechuudha. Monetization iddoo jiru keessatti iddoo monetization keessatti subscription jira. Asirratti akkuma argitan kana live rewards giftii kanarra kan darbe wanni kan biraan hin jiru jechuudha. Inni sun immoo asirratti inni sun differensi guddaa qabaa jechuudha. Inni akkaawuntii inni suni asirratti 3 bichaa jira. Asirra immoo akkaawuntii isa sanarra immoo meeqa akka jiru isinitti argisiisu. Akkaawuntii isa sanarra immoo akkaawuntii isa amma create goone kanarra immoo asumaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Waan jiru baay'ee tokko sin dhibaa. Wanni jiru asirraanii esti kanatti click goone Creator Tools kan jedhudha click goone kallattiidhaan waan jiru difference jiru asin isinitti argisiisa jechuudha. Difference jiru monetization irratti subscription jira, TikTok Shop Sellerii jira, Creator Rewards Program jira, Creator Marketplace jira, Place jira, Work with Artist jira. Waan noota mana baay'atan kanatu jiru jechuudha. Baay'ee takka garaagarummaa guddaa jira jechuudha. Monetization jechuun karaa ittiin maallaqa hojjechuu dandeenyudha jechuudha. Kanaaf egaa kallattiidhaan akkaawuntii kana verify godheen isinitti argisiisa. Kallattiidhaan asitti addi bakka pilaasii kanarra tuqxanii footoo keessan upload godhachuu dandeessu. Inni baay'ee waan salphaadha. Footoo barbaaddan filattanii irra kaa'achuu dandeessu. Amma footoo wayii tokko zimee deemaa irra kaa'ee isinitti argisiisu. Booddeen jijjiira irraan kaa'adhe jechuudha. Footoo kana filadhee irra godhadhee jira. Search godhee footoo koo fidee irra naaf galchuuf deemaa jira. Kun waan baay'ee sasalphaadha jechuudha. Kan biraan immoo edit profile bakka jedhu kanarra click gootanii edit profile bakka jedhu kanarra click gootanii asiin footoo keessan jijjiirrachuu dandeessu. Yoo barbaaddan viidiyoo irra kaa'achuu dandeessu. Asirratti username keessan edit gochuu dandeessu. Username koo amma asitti username koo pointing gidduu yeroo baay'ee gidduu bu'a. Pointii kana gidduudha balleessitanii username keessan sirreeffachuu qabdu. Asirratti right isinitti argisiisu. Namni kan biraan kanaan dura fayyadamee yoo jiraatee fi username kana namni kan biraan fayyadamee yoo jiraate isinitti argisiisu right hin godhu jechuudha. Kanaaf username keessan jijjiirtanii fayyadamuu qabdu. Kan booddee save hin godha. Na only every 30 days guyyaa 30 qofa keessatti username kana al takka jijjiiruun kan danda'amu. Username keenya amma akkamitti ilaaltan jijjiirranneerra jechuudha. Baay'oo keessan irratti waan barbaadan jedhachuu dandeessu. Sanbooddee saving godha jechuudha. Sanbooddee wanni nuyi gochuu qabnu inni olaanaaf kan birooni asirra lakkoo wanta sadii jirtu kanarra al takka click goone asii my setting and privacy ka jedhu kanarra al takka click goona. Sanbooddee account ka jedhu jalqabarra jira. Account ka jedhu kanarra al takka click goona. Sanbooddee account information keenya password passkey wanno verification jira. Kanaaf verify gochuu qabna jechuudha. Inni guddaaf olaanaan as bira verify akkamitti akka goonuun isinitti argisiisa. Verification irra al takka click eegga gooneen booddee
kallattiimaan akkamitti verify gochuu akka dandeenyuun isinitti himaa jechuudha. Asirratti fidee jira jechuudha. Maal jechaa jira? Verification gochuuf wantoonni isin gaafatu. Verification is for notable people instruction. Kanaaf start notification kan jedhurraa al takka click goona. Egaa click gooneen booddee asitti basic requirement wanni ta'uu qabu jechuudha. La asitti gaara kan jiru verify your phone number or email number. Email number nuti bananne yookiis phone number keenya verify gochuu qabna jechuudha. Innaa isarraa al takka click goone isan jalqabaa akkamitti akka email keenya verify secure goonu immoo isinitti nima isan jedhe jechuudha. Email keenya akkamitti verify akka goonu isinitti argisiisa. kallattiimaan gara Gmail keenya deemna jechuudha. Yoo barbaadan karaa Google seenuu dandeessu gara Gmail keenya akkasittiin seenna. Egaa achirratti click gooneen booddee akkaawuntii haaraa amma banne isa verify gochuu qabna jechuudha. Akkaawuntiin haaraan amma bannee kunoo isa kanaadha jechuudha. Isa verify gochuu qabna. Akkamitti verify akka goonu isinitti himaa. Akkaawunticharra egaa click gooneen booddee setting message nu ergee jiran you finish setting up jedhee nu fidee jira. Akkaawunticharra click goona. Egaa click gooneen booddee wanni jiru account Google account ka jedhu kun asiin isa jala jira jechuudha. Account amma create goone jala san booddee sarraa al takka click goone akkasittiin search godhee nu fidaa jechuudha. Akkasittiin search godhee nu fidee jira jechuudha. Asitti add phone recovery phone number nuun jedha. Asitti security nutti argisiisee jira jechuudha. Recommended action jechuudha. Kana guutuu qabna. Kun magariisa ta'uu qaba. Akkamitti magariisa akka ta'u isinitti hima. San booddee kana sirreessuudhaaf as wannoota jiran kana xiqqoo akkas gotottanii security ka jedhu kanarra al takka click gootu jechuudha. Egaa achirratti click gootanii kunoo asirratti mallattoo warning nutti argisiisee jira. Kanaaf maal gochuu qabna? Set second step verification of ta'ee jira jechuudha. Carraan hack ta'uu akkaawuntii keenya guddaadha waan ta'eef kana on gochuu qabna. Kana on gochuuf immoo achirra click goona. Click eegga gooneen booddee akkasitti search godhee nuu fidaa jechuudha. Nuu fidee jira jechuudha. Ashaaraa keessan isin gaafata. Ashaaraa keessan itti seensistu san booddee verify gara gochuutti isin dabarsaa jechuudha. San booddee maal gochuu qabna? On gochuu qabna jechuudha. Second step verification kana on gochuu qabna. Wannoonni asitti jiran kuni passkey kan jedhu jira, asirraa authenticator kan jedhu jira, phone number kan jedhu jira. Kana keessa at least one lama on gochuu qabna jechuudha. Accounting keenya verify ta'uudhaaf, second step verification keenya on ta'uudhaaf. Kana keessa wanni baay'ee salphatu authenticator kan jedhudha. Authenticator kun jechuun achirra click goona. Maal akka ta'e isinitti hima. Set up authenticator ka jedhurra plus ka jedhu kanarra al takka click godha. San booddee asitti QR scan godhamu nu fidee jira. Next kan jedhurra click goona jechuudha. Next ka jedhurra click eegga gooneen booddee asirraa minimize goonee baana. Minimize goonee baaneetuti authenticator application jedhamutu jira. Application kana eessa akka argatan isinitti argisiisa. Play Store irra deemtu. Play Store irra eegga deemtaniin booddee as search iddoo jedhu kanarra eegga tuqxaniin booddee kallattiimaan maal gootu asirratti authenticator jettanii barreessitu. Authenticator inni yoo fideera jechuudha. Jalqabarratti fideera. Isarra click gootu. Egaa click gootaniin booddee authenticator kuno Google authenticator ka jedhu kana isa download gootu jechuudha. Egaa isa download gootaniin booddee maal gochuu qabdu? Process steppiin isaa akkas hin jalaan banneetti asirraa can't scan kan jedhurraa click gootu. Egaa achirra click gootaniin booddee maal isinii fidaa? Wantoota kana isinii fidaa jechuudha. Enter wantattii kana. Wantattii asirra jirtu kana ishee lammaffaarra jirtu ishee gurraachoftee barreeffattee jirtu kanati al takka gadi qabdanii ishee copy gootu jechuudha. Ishee copy gootanii eega copy gootaniin booddee akkasittiin eega copy tuqxaniin booddee copy ta'eera. San booddee eessa dhuftu? Minimize gootanii gara authenticator san amma isiniin jedheetti seentu. Application amma buufattan kanaatti geessitu jechuudha. Eega geessitaniin booddee setup key ka jedhamtu enter a setup key kan jedhamtu kanarraa click gootu. Egaa click gootaniin booddee your key bakka jedhamtu kana bakkatti kanatti gadi qabdanii paste gootu jechuudha. Achi copy gootanii kan fiddan sana. Paste gootaniin booddee barbaadan maqaatti kennuu dandeessu. Maqaa makoo itti godhaa. Waan barbaadan gochuu dandeessan rakkoon qabu. Moo'ii jedhee add jettu. Add egaa jettaniin booddee
asitti kunoo mo'ii jedheen barreesseni mo'ii jedhee kunoo koodii naa kenneera koodichaan gadi qabaa ofiisaatiyyuu koppii ta'a eega koppii ta'een booddee asitti bakka silaatti bakka appilikeeshinii bakka sila isteeppii irra geenye sanaa jechuudha next jenna next ifnee asitti koodii sanaa paste goonaa jechuudha paste goonaa akkasittiin san booddee verify iddoo jedhu kanarraa verify goonaa jechuudha san booddee accountiin keenya verified ta'eera kun second step verificationin keenya kan Google accountii keenya on ta'ee jira jechuudha on ta'eera jechuudha kun asii on ta'ee jira keenya asii kun on ta'eera isarraa on kan jedhu kanarraa al tokko tuqnaa add phone number for second step verification ምናምን jedha skip jettu kana skip jettanii irra dabartu san booddee continue anyway kan jedhu kanarra al tokko click gootu to second step verification on ta'eera jechuudha ela on ta'e kan biraamu wannu nu itti dabaluu qabnu asitti recovery email recovery itti dabaluu qabna recovery email kan jedhu irra click eegga gooneen booddee garuma saslaa gara gadi add recovery email kan jedhu kan irra xunneetuti email yeroo baay'ee fayyadamnu itti galchinaa jechuudha recovery email fayyadamtan kanallee save godhachuu qabdu wanna asirra jiru kana save godhachuu qabdu jechuudha san booddee save hin jedha jechuudha save eeggan jedheen booddee koodii achitti naa ergee jira amma recovery email verify gochuu qabda koodiin kun seenee jira koodiin dhufee naa seenee jira jechuudha recovery email koodii emailii keessan isa isin itti galchitanii sanarratti koodii ergaa koodii sana koppii gootaniituti koodii sana koppii gootanii koodii kana jechuudha koppii gootanii fiddanii eessatti galchi accountiin banne kun totally verified ta'eera secured ta'eera jechuudha amma akkasittiin emailii keenya verify goonee jirra jechuudha